Amin. Mokar ngire. Amin. 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 Amin no boy. Amin doktor. Amin no. Bagaimana? Ibu tu di. Allah Allah. Tenda yuk. Alhamdulillah, salat salam ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi aja kita pas. Ya Rabbi lu gammatis. Ya Rabbi lu gammatis. No bara bara jate. Berarti kamame. Gammachusa. Doaidan. Rabbi ya Rasulan. Ya barsu. Ya Rabbi utas. Ya Rabbi. Ya Allah. Gammachu kenya. Gammachula. Gammadan itu. Bagaimana bisa gammatis. Ya Rabbi ya Allah. Gammatis bara bara. Ya Rabbi. Gammatis bara bara. Gammachu kenya. Agak tumura. Itu babu, ya Rabbi, aja kenya, awala, agak umrati, ya Rabbi nubas, ya Rabbi, biya kamna, biya kenya ti, boleh ciru kami, dan dijal lati, biya ambau, ufe, biya ambau, ya Rabbi, wan nubani, beta, nagadan, aja kenya nubasi, biya ciru kami, ya Rabbi ya Allah, biya kenya ciru kami, ya Rabbi, biya ti, kabajaran ni, ya Rabbi, biya namati, kabajaran ni. Ya Rabbi ya Allah. Ajang kita bo. Ajang kita bo. Ajang kita bo. Ajang bo. Ajang nurra kau. Balabu eju. Balabu eju. Ya Rabbi. Abang berbade. Abang galu berbade. Hagalu. Abang dia berbade. Adem. Wan yeter kada. Undi kenya yu. Wan akas. Wan yenne. Harganu. Allahumma salli. Wundi yatakabarachu admacochaችን ያው ሙባረክ ጋፈ ዱራኒ ዋዳ ሴኔ ቱሬ ነሞኒ ዋዳ ሴነን ባጂዳ ካካ ፕሮፌሰር ይፋጂዳ ራስቲን ካሰኒ ሙሰለኛ እንጂራን እና አማ ዱአይኒ በቃ ጆሪ ዳባይ ገሩ ቀብነ በምሎ ላይ ነው በቃታም ቢየከነ ረዱን ሳ ዲያስፖራ ተይትኒ ጋፋ biyyisum demokratote diaspora tay biyyati gale mal janin komendin diaspora yo gale mal hojjeta sira wada wal investa taw barbana yella mawladi jala aywa enna investi taw goru barbana kanafi duain asra kairo rabiya galu ni dabbara namni namati matulla kanaluti investi goru barbana america canada de asra gawiya gal investi gole ummata kenar se yumarra dalaga umu fi barbana shamaran dalaga da ban fajira tini gale rehedu shamarani yada de afwa wadevi laman nyam wada da mubarak obolet kena mubarak wada sene nuf butera yaw hola lama fi gimma shawana kati nyanne magaran anin kalan oso ustani tokko miskina nyaata anin be ku fon wala lama saya guya kabide tamam fa tokko miskina nyaata jede I think anin agare ka miskina tan fi giya nyaade miskina jechu no wobela hundi sa keziru bela nyaate isaki ma nyaate kanafi obboleewwan kenna warri waada sentan waada da kasoma ofurra qabe jira ka doctor Abdul Saifa ka garati tirso lama some jira lama some ra jawaru lam khale sabe khabti lama some khale sakal kala bay doctor koto me uladu man koto atama kenya bi lagai ya hawasa kenya Abdul Saifa kuma simbettaru doctor asli waje meta mubaraki ummata ban kalenya ci jere wa dagale gaba jawar bau kala tebula tegale jere Abdul Sena zira monjur kuno nyaatu dume Abdul Se delabo wa elmo sati pesali ang gudumpe jesela aru poti jara bolla kota Abdul Se anamya dago yalla kai kota magana mabale dikita da bantu maje balu dikita da yiko ega kuno doctor Abdul Se biya post gore ture mubarak miskin ya jere bite ubi gale ni nyaata jere ini lembo tu nyaatu dufe asingalu duban ilmo waqat Dr. Abdul Sena Dr. Abdul Sen gafa dadam bae ani somaj shukri galata somaj kale sato ko enjel kabe lama somaj jeda kana fata alla bare arra kawar bare no wada doctor jawar kale interview di doctor somaj kabe kale arra buya lama somaj mandari ne yata tin kara kubari barkera
Kami nama yelah sih. Ummanni maka balleessi. Walii galanii maqaan balleessan maaliif waa'ee hoolatti waan hin guyyaa dubbateef. Kanaaf iyyuu walii galanii soomaa oolan harkatti balleessaa jiru malee dhaga'inaa shira diinaati kun. Mandariina. Egaan daawwattoota keenya Abduu Huseen sooma oola jedha. Namni biraa mootu obboleessi keenya Tamaam Huseen hiriyyaan tolchaa jechuun beektanii Tamaam Huseen isaa mandariina nyaataa suuqayyaa keessa deemu argee sobanii jedhaa jira. Waan ummanni jedhu isinitti himame. Waan ummanni jedhu waan abbaan jedhu Abduu Huseen sooma oole guyyaa lama soome boru sadaffaadha xumuruufi jedha. Tamaam Huseen immootu isaa mandariina nyaataa deemu. Mungkin mandariinni sooman cabsu ta'a. Jawar Muhammad el gabe guyala magera. Ada Guyala magera. Abdou Sey. Guyala masomte. Shayin ne man shayate. Lao chu wanti tafsir. Mandarini guyya tamam. Wanti tafsir ne hunda sayu shamarranu ilalu rasoman ture. Okay. Atu soma qabda. Namni somu naman zollamu. Maali Mubarak kola nu bite ufi galeni nyatete maqabal. Na dogon gorsa shirad na tidatan. La ani mo kaya nati. Jecha du sega nan sat iftayal ta male gadi sanyu. Babuda. Age pada Jawar Muhammadi ini da meti ilmi rani dama. Dulu jira. Arkitana nan nyamma ana balate bayadan baba namni sire jira. Redu ci ma kaba mana mar gine wa me ka da basire meti. Achi ga dimbo semo ka ba da kal. Achi mbawo jire yiram nyuki wa da wa baraka meti. Isa dari gashe mali bakare ti amma somta mo somta baraka kamti. Wa awai so ma qofa yimni somni bu ya sadi wa da galleyo. Ay kamraw. Infuna wa da no jira gafa ne ba. Wara jeteta. Ay wana kasi wa da galleyo. Naman simfuudhe dhee waa daagalee sanatu amma lubbuurana dhaabbatara meerra jawar beere. Otaanitti qophaa'e. Otuutti qophaa'e. Egaan hordoftoota keenya namoonni gaafa jawween bahe heerumuu barbaanna ijaazaa bu'uu barbaanna soomuu barbaanna. Ijaazaa bu'uura keessa haga ammaatti yaadadhaa koomentii tokko qofa arge gammachuu waadaa jawween gaafa bahe galmaan ga'e garuu koomentii wayii maarree intarasi koomandoo jira koomentii wayii yaadadha. Akkuma jawwee bahe waadaa ta'e xumure naamni bakka. Kennite natti fakkaate kennatte koomentii san qofa arge shamarran kumaatamaan lakkaayaman an amma warra gaafa jawar bahe ufii kiyyaa sikadhee jaarsa ergadhee gabbaree sitti erma waranaan jedhe jira. Amma biloo kuna waran. Gaafa dura. Waada. Gaafa jawween dhaabee ofirraa fuudhee liibii seenaa warree. Fata baafate. Warra rifeensa. Anamma waan himadhuun qaba. Akkasi koomandootan hundee himadhaan. Dhageesse akkasi koomandee binaa kenna. Zaara Sanjii Oromoo gaafa jawween bahee tanee Oromaa naa jette. Naafida Zaara jirti. Zaara Sanjii Oromoo naa gachi maati. Zaara Sanjii Oromoo jawween bahee jira. Waadaadhaa waadaanaa kuttaa qamalee isa akkasuma jette. Amalan sitti erma jette. Kuwaan biraati kan Zaara yoo fuute rakkoo miti. Qamalee kuwaan biraati ammallee gabbara isin dandeettu. Maalima gabbara malee sitti. Invaayitii argatan ayyee Zaaraaf qamalee keessa itti bilbili yoo barbaadu. Bilbilli kochi. Qamalee Zaara waadaa naa seenanii jira Mubaarakii. Si gabbaraniiti moo gabbarteeti? Lakkibbo nun gabbartus sin gabbarus akkasumaan tole. Fiqirii. Fikiriidhaan. Isa kana yoo taateen caalaa dimokiraatii Akkasi koomandootti himatti. Akkasi koomandootti yoo gabbara keenya waliin jiru. Ilaa kanaafan jedhe kanaafan walitti qabee isin himadde. Si galee jarri waa daanee galanus akkasiin narraa buutan dhufanii. Isaan nutti himatte Muhammad. Isin himadde dura bu'e. Akkasiin akkata kana tun beeka akkasiin jedhu reerii jedhu wati beeku. Isin himaddeera dura bu'e keessa naan galina. Akkasumaan sitteeru naan jedhu jiru. Fixattu halas galaa kaasni gara dubbi. Egaan daawwattoota keenya Mubaarak Zaaraaf qamalee lamaan fuutamu tokko cimu. Lamman jira. Lamman jiraati. Kun hin danda'amu. Kun hin danda'amu. I think nama akka keenyatti jala lamaan keessaa filadhu yoo jette
Zara yoo fuute Omar akkoo biti maaliif tokkoffaa duraan jannataa turte sirba baaftee liibira turte bakka suuraa kana galabbatamtee garagargatee pooti godhaa turte amma sheeka taatee jirti atanaaf koomentii nuun gootu laayikii nuun gootu darasaa sheeka kee bakka shee Abu Mu'adhin faa eenyu faa biratti argita waan ta'eef sheekota bira oduu waan ta'eef masjiidatti galtee waan jirtu isii yoo fuute rakkoo biti qabaleen ammallee gasilaa koomentii nuu kennuun dhiifi. Ammallee abdii irraan kutanne beektan. Kanaaf daa'ima nu jalaan tuqini warra bakka amma heeruma ga'ee waxxarame kana fuudhina kun qamalee nama dhufaa jirti la. Daaraan hin jirtu hin amanne ergite. Abduu Salleen guyyaa soomara oolen ta'u qamalee nama dhufte dhageeffataa jirti. Intaloo qamalee kunoo mubaarakii waan waadaa seente. Gabbara malee si gabbaree aslii fi reedisitti ergadhee birrii gabbaraa ergee sitti heeruma gaafa jawween bainaan jette qamaleenii jedha. Waadaadha guutamuu qaba qaldiidha. Maqaan hin balleessin waadaa gad deebisanii waadaan akkanaan jiru. Dhalaan arfii kuma dhibba malee jaarsa yoo erganne ta'u fi gabbartee heerumtu takka qalbidhee akka ta'e ta'a jechuudha. Kanaaf ati yoo waadaa seenteef daaddaan sii baheera rakkoo miti kuma dhibba takka lama as ergi anaaf duwwaan itti ergitanu. Mootu warra jechuun ka isiisitti ergite amma waadaan akka hin beekta warri waadaa seene kun birrii ofii dalayde kana sitti ergite ati immoo warra isiitti manguddoon ergitee fuudhudha beekta. Birri warra akirri zooro keessan ulumaa gal zoora malee. Simbira dhufus moo? Yoo nu bira dhufin waan dallaalaa irraa furan. Birri meeqaa ergitam? Haa ergitu. Ittani maan bilbilee yeroo dhume ka'ee bilbilee sanitti mee walii gallee waan jaasaaf jaartii walii galan fudhattu. Wadeeno chawaqa. Innaa akkasii shamarran waadaa galtan, ka ijaazaabuu waadaa galtan, ka heerumuu waadaa galtan, ka dhaluu waadaa galtan, ka jaarsa keessan hiikuu waadaa galtan. Hundi keessanuu waan waadaa galtan. Waadaa galtan hundi keessan amma fakkeenyaaf abdii roobaa bilillee waadaa galee ture guyyaa kana mootu waadaa jijjiiree haga abiyyi aangoo jawaarii dabarsee kennutti indasa aynati nigiggir aynafa makka abiyyuu baasa maalifi namni aangoo dabarsee namaa kennu hin jiru inni aya kursiisuun baay'ee ni oofu waadaan isin walii galtan kama jawaarii dhaabawuti waan ta'eef abdii roobaa Ameerikaa jira. Namni fiizaa paaspoortii Ameerikaa qabu biyya fedhe deemee kanaaf yoo fuudhulleen sitti ulfaate ganaa doolaara kana seefiin godhin Kuwait dhaqxee bilillee ijaazallee yoo buufatte akka diinota hedduu qabdi amma bilillee garaa gufuu qabu. Shamarran hedduutu itti naafa bilillee shamarran hedduu waan itti naafaniif abdii roobaa waadaadha Kuwait deemtee osoo guyyaa tokko ofillee fuutee biraa deemte amma hedduun diyaasbooraa akkas istaayiliin diyaasbooraa Itoophiyaa dhaqanii fuudhanii biraa deeman. Kaayiroo kan dhufanii fuudhanii biraa deeman. Keeniyaa kana dhaqanii istaayilii diyaasbooraati waan ta'eef rakkoo miti. Ameerikaa irraa barattee Kuwait dhaqxee bilillee fuutee biraa deemtee namni sirra laalu hin jiru isinii galee. Kanaaf wundi የተከበራችሁ አድማጮቻችን walumaa galatti guyyaa har'aa kana kamana kanatti walitti nu qabe Mubaarak Musammaati kan walitti qabamneef immootu gammachuu bullooti jechuudha. Bulloon garmaamu tolamaa malee oola jennee amma irribaa ka'uu dide jedha warri gadiin immootu. Ana asirratti dhugaa tokko isinitti himuun barbaada. Warri erga kaleeti yaada guyyaa guutuu dubbachuu dide poosti godhuu dhiyeessan maal abbaa keessanii gootanii mee maal isinitti haa dubbatu. Amma tokkoffaa sheemin ani koo uummata sheemii hin qabne kana sheemiin maal takka isin qabu mee maal gooteef innuu gaafa dura galu uummata kiyyaaf rabbiin abdadhee biyyatti galee jedhe rabbi inni wanni isin jalaa calliseef isin mana hidhaatti dagattani warri wajji nyaata hin gane hin dagate rabbii abdateetu sabaasee rabbiin gabbaraa jira haajicha rabbii ufiitii galata galchaa jira suduuja godhaa jira alhamdulillah jedhaa jira isin immoo suutaa jechuudha. Yoo ufiif rabbii jecha isin dhiise malee isin uummata itti dubbatanii uummanni Oromoo kun uummata baatii 17 aboo koopiraayitii isin ergaa cufaa kan fe'atu jedhan dalgi garagalee bira. Seeda wal jiru warra waashii shaqqaloo dhiise miskiina jedhanii. Innaa kanaaf mee maal haa dubbatuu barbaadan isinoo yoo namni isin qabsaa'e gizee namni kiyyoo wayii keessa seene teettanii nama laaltu. Yoo namni achii gadi ba'e mootu dubbadhu namaan jettu mee amma inni boru waa dubbate fakkeenyaaf galatooma uummanni Oromoo qabsoo keessanii bahee osoo amma fakkeenyaaf inni jedhe
erga qabsa ummataatiin baate kootu ol deebii osoo abiyyi jedheeni ammallee maashaan gulliitii mimmaanii qofa buusuudhaaf ila obboleewwan kiyya waggaa tokko guutu yeroo nuti waa'ee Jawaar dubbannu sheer godhu warra salphatu jira sigalee amma maal fi haa dubbatu fedhe yoo barbaade haa dubbatu yoo barbaade Ameerikaa deemee ilmoo ofii haa guddifatu yoo barbaade abiyyi walii galee abiyyi wajjin haa dalagatu isin dalageera isin abdateera bakka isin abdate isin dhabeera isin galee kanaafi waan dubbatu itti himuun barbaadina maaliif harka namaatiin ibidda qabachuu barbaadan isin maal isin maal waan ta'e amma achitti fiigu kun burtukaanuma muuzitti dhuma nyaachuu ima saalfattanii ummata waan akka saalfanne ashaboon jedhi qateetu maal nan ibdana na disulu garabbi annama guyyaa tokko waa'ee isaa ka dubbatu argin erga inni hidhaa ba'e ka akkatti sabboonaa ta'e halkanii guyyaa nu cinqunna dhibaa jira anamma gafere gowwallee ta'u baalagallee ta'u waan isaa lafa buusen beeku itti boona biyya jiraadhee qallitti dhaqeen gaafadhu biyya jiraadhee sababaa isaa tisheertii isaa fudhee uffadheen hidhamu biyya kana biyya jirutti garuu calliseen beeku isaan dubbachuu isaan dhaadachuu saalfadheen beeku dheengaddaa tana warra kaanirra firri Jawaaritti ka dhiyaatu abiyyi jedhe nuti kana beeyna waa tilmaamna gaafa mareengada namichi Ameerikaa kana amantii islaamaa arrabsu warra Oromoof qabsaa'u kamirra Tigreerra firri Jawaar abiyyi jedhaa ture bara nuti waa beeynuuf jenna xiinxalinee jenna nuun mari'ataniif isin galee kanaaf nutu warri waggaa guutuu isaa iyyaa ture cal'ifnee ilaalaa jirra isin warri gaafa inni hidhaa jiru dubbate maal abbaa keessanii dubbadhu jettanii obsaa eega inni isiniifi miti akka keessanii miti hin dubbata dhimma Oromootu isa laallata dhimma Oromiyaatu isa laallata dhimma Itoophiyaatu isa laallata dhimma Itoophiyaawwitu isa laallata dhimma Afrikaa guutuutu isa laallata taragaaktoo waan dubbatuufi yoo gaafatame waan deebisu itti yaadetti hayyuudha namichi kun si galee xiinxalaadha si galee akkuma kiyyaaf keessan Facebook akkaawuntii banatee nama arrabsee feemas hin taane are you understand English fan beektan kora kon keessan kana fageessitanii waa yaaduu hin dandeessan Jawaar koo bar Jawaar taayyee miti kaadire birriin dubbatu Jawaar hangaasaa miti bar ka akkaawuntii bananii itti kennanii farshoo itti qicanii deemii ebaluun arrabsu jedhanii Jawaar koo aslii miti bar ka deemii ebaluun arrabsu yoo jedhanii dhufeetuma mututti godhu kayoo namni dhukkubsate deemii sadaqaa kana dhufeetuma sii karatu indezaa ayinat adeella namichi hayyuudha hayyummaa san immootu baratee gabbifate si galee xiinxalaa siyaasaa addunyaa kanaati xiinxalaa siyaasaa addunyaa kun immootu dubbiin isaa sorgoftookoo qabdi nama hedduu taa'ee gingalchi addunyaatti taa'ee gingalchi si galee aljaziiraan maal jettee gabaabte namicha kana dubbi sinee ingiliffa kalee naan xiqqu tokko aljaziiraan jettee isa gabaabte amma jedhi ummata duratti high politicals high political time Jawaar Muhammad high jechuun kun maal jechuun yoo hiikkate ingiliffa beekatanii namicha aljaziiraan kudhitee fi high political science ilma Oromoo Jawaar Muhammad Ethiopian political science immoo maal jette kana baase kuni asuma dhufee Facebook irratti liivii seenee baagana baaftan ummata kiyya jedhee haa booyuu feeta qo'eeko maal amma gadi dhufeetumaan liivii Facebook seenee asitti booyuu barbaadde akkam barbaaddan arabannaa taachuu sammuu godhadha arabannaa taachuu mucaa kana dhiisa gaaf durallee aggafaafaatanii mee amma duraan qeerroo waaw jirtu amma mee osoo inni Oromoo osoo inni jirtu jedhee barreesse maal abbaa keessanii jettan ani saalfadha amma Jawaar waa jedhi warri jedhu kun osoo Jawaar Facebook ofiitiin jirtu jedhe hin jirra jettaniin hin jirtanii isinoo mee isuma dhugaa rabbi isuma dhugaadha bara dhugaadha amma osoo warri Jawaariin dubbadhu jedhu kuniif warri eegaa jiru hundi keessa osoo Jawaar jirtu jedhee barreesse hin jirra jettammoo hinjirra jechuuf hin jirtan hinjirru jechuuf midhaan nyaattan ummata jiruun du'e mee maal abbaa keessanii jechuuf kanaaf yeroo tokko saalfatanii cal'isuun dirqama jira kenna an amma boo saalfadhee cal'ise amma jawwee dubbadhu bulloon rafe waggaa kana moo waggaa lamaan kana gaafa inni biyya galeetiniin yeroo jijjiiramaa sanillee cal'ise biddirimsii kana uffatanii Jawaar ka'uudha jedhaniitiin ufii waltuman isinii galee wanni girrisaan hin dalayne hin jiru addunyaa kana ila obboleewwan
yeroo kamuu bookni waa tolchuutti waa balleessa. Yeroo kamuu jechuun harka namaatiin ibidda qabachuuf hin fiigina. Anamma ibiddi yoo asiin Hamzaan bakka san ibiddi jiraate asiin Abduuseen akkatti qabuun hin taatu. Chirootaa ka'allee dhufii dhaqee dhaamsuudha qabadhe. Sigalee ati Ameerikaa teettee, Kanaadaa teettee, Awustiraaliyaa teettee, as biyya Arabaa teettee, Ruuza garaa quuftee, Kaayiroo kana teettee. Sigalee deemta. Inni biraan mootu warra wannoo jedhu jira. Dhiibbaa nuti keessaa goone. Isin daraa dhiibamaa turte waggaa lamaan kana ciiltee warra dhiibamaa ture. Warra wal dhiibaa ture tuyyuu dhiibbaa nuti gooneen. Warra garaa ofii dhiibutu dhiibbaa nuti gooneen jira. Mee amma maal dhiibbaan isin gootamme? Mee guyyaa kam? Suma dhugaa diyaaspooraan biyya Arabaatirraa biyya Faranjii irraa galte. Ka amma kaadiree mootummaa taate. Hundi kee irratti duuluu malee mee dhiibbaan ati goote maal? Dhiibbaan nuti gooneen. Indabbara waan akkanaa kana dhiisa. Bakka wanni isin godhuu qabdan Jawaariin Rabbi baaseera. Warra hidhatte hafellee Rabbi haa baasu warra hafeetii galee. Biyya san Rabbi qabbana haa buusu. Lolli duubni nagaya. Zalaalam ittiin fufuutii galee. Haaluma siyaasattu akkana. Haalli siyaasaa akkana. Kana keessa mootuu hin girgirfamtan isinii galee. Namni kun abbaa garaa, abbaa gandaa, si galee nama wajjin nyaatee nama nyaatu waan akkasittu addaan baafame malee homaa wanni haaraan ta'e hin jiru. Yoo warri hidhame hundi hin baa ka du'e qofatu achi nafa malee namni dhukkubsatee hin fayya ka kufe hin kaa ka hidhame hin baa kunoma jiru kaarra fayyaa qabu boru dhibamu kaarra haftaami boru deega kaarra hiyyeessaa boru haftaami ta'a haaluma addunyaattu akkana addunyaa yoom asal yoom basal ka jedhan kanaafi arabni kanaaf akkas jetti si galee. Fixeensa ganamaati haalli addunyaa jijjiiramaadha. Aangorra jira jettee miskiinan dararin. Anqabaatara jettee hiyyeessa biran tanis galee kun haaluma qilleensati waan ta'eef hundaafuu anamma dhaamsi kiyya bulloommaa callisee bulloommaa akkas ta'e dhiisa. Innuyyuu isiniif jiraata waan ta'eef isiniifi ummata Itoophiyaa kanaafi Jawaariin ilma ofii Oromoo iyya tokkoon laala waan ta'eef innuu suuta jedhee taragaaga'ee haa dubbatu warri maa dubbatu dhabe jettan yeroo itti tole in dubbata nu cinqina nu dhiisa waan bira ofadha waan haasofta waan bira haasaa isinin jenna warroonni argitee Dubaay kanallee amma kalee hoolaa bitee bitamee qalamee gammachuudha minaamin jedhamee ture yoo nyaatanii agarra hoolaa lamaanullee asii nyaanne alhamdulillahi kanaaf warri waadaa teessan waadaa keessan ofirraa galmaan gaya gurbaa reedi aadam tokkollee hoolaa bita jedhee gammaa hin binne suwwaa waadaa galmaan ga'uuleen fakkaatu amma reef kana waan bitin jennaan hagani dubbatutti jedhe gaabraa kenni bahutti jedhe waadaa qaqqaxxalinaa isinii galee kanaaf amma kun abdii muudellee haga abiyyi aangoo qabatutti jedhe waadaa akkasii waan akkasii kana dhiisa waadaan waadadha erga inni bahe anama gaabiraatu waadaan seenne waa takka seenne waadaan an seenne hin jiru waadaan an seene haga Jawaar bahu yoo xiqqaate torbaanitti guyyaa tokko waan isaa dubbataa ture laafite poostii kiyya jira feesbuukiin haa gubatu iyyuu malee torbaanitti guyyaa jum'aa ganama maxxansaa yeroo hunda Jawaar suuraa isaa ture waadaan kiyya isa ture naa baheera amma yoo fedhe hin dhiisa yoo fedhe hin maxxansa amma kana booda illee baheera haasaa isaa laallee tiniin xiinxala irratti kennaa deemna malee mina wanna hin jiru. Kanumaan isinin jira carri inshallah warri yaada qabdan kabira. Yaada qabdaati. Fixee bardobbii. Dubbuman dubbachuu kan dubbatte beektaa. Amma tokkoffaa yoo Jawaar gabbahee akkuma jette kana booda gaafa waa'ee qabatan dubbatu. Jabaadhu jawwee Sobrati radabi ya waslatitti. Kotredi. Kesummaa kabajaa Lady Adam Lieutenant General Satanaw. Ahlan wa sahlan. Egaan gammachuu qoodamuu dhufne. Sadaqallee nyaachuu dhufne dura feestaala manatti naa fide isin bilchaachuu dinnaana mata bilchaate nyaachuu dhufe akka tasaa doktora ulaatti dhaanii doktorri barrii banuu dide atillee sadaqaan sii dhufe beekte.
Hundaafuyyuu egaan anis hordofaa ture waan Dr. Asliin haasaan hedduun parsantii dhibbi keessaa 99 dhugaadha. Takkatti bicha sobaa isinis reedii waadaa gale ka jettuudha. Maaliif dhuguma namoonni Jawaariin kaleessa yoo nu waa possonnu daldaltoota akkana maalii yoo jedhan har'a mootu goota ofii godhatanii gaafa faarsan warroota si jibbaa turan saniin garaagarummaa takka kan qabne hin beekna. Warruma deeggaraa Jawaar ta'ee jechuudha. Sinigalee kun dhibbaan dhibbatta qaama amma hundumaafuu ajandaa siyaasaa osoo hin taane gammachuu isaa namoonni hedduu kan mul'atu hin barbaadnetu jira malee duuba kana gara nama 300tu jira. Kunniin warra miidiyaarra ol waan ta'eef ija nyaattota yookaan immoo ija ashaboon dhiqatanii as ba'anii gammachuu. Dhibba sadii jechuun soddoma. Maa inni ati zeeroo takka biraa hir'isuu hin beektu parsantiin kaa egaa. Kanaaf ammatti foon nyaanne kun akka qabbana kanaan nu fuursaa jira. Amma dura fuulii tana malee nu waan akka coomaa kana minaamina hin beeknu. Abduu Sendiisi gaa fuulii irraa rabbi isa baase. Finfinnee irratti daawwachaa jirti. Mubarak immoo ana fuudhaa komentii fi argamu akkas jedhu. Anillee namni waadaa naa galee hin jira. Qamaleen akkasichaan ture. Doktor jaartiin keessan isin daawwataa jirti. Waan baalagii naasa'inaa siin jette malee aanachitti isin hordofaa ture. Maaliif teeknishaana keessan ture. Bannaa tassi kee jinqamte abibi. Jaartiin keettesi. Jaar isa baantetti. Jaarsa kooti jette. Isaan jette. Antee jiree faayidee ma biratti. Sagalee si nama tasaa. Waalaikum salaam. Kana waan ta'eef qamaleen akka tasaa asuma waan qamalee kana haasa'uu dhiifama naa godhaati. Namni first waan Jawaar hin jaalatu Oromoo keessaa isii dheedheessoo. Wallaahi dhugaadha. Maaliif mucattii tana baay'ee walitti hin dhiyaannu garuu mootu afaan hin buufattu waa'ee Jawaar kana. Inni kuuwwan yoo ati suuraa isaa maxxansitu piroofaayilii kiyya qalaalaa kiyyuma. Suuraan kiyya gara nama 500 laayikii qabu. Suuraan Jawaar laayikii 40 qaba. Kana jechuun kijib afaanii bicha jaalala afaanii bicha gochuun feekidha. Hundaafuyyuu ani kanumaan isiniin jedha ammatti foon nyaannee jirra. Ani waadan inni isinii galu inshallah gaafa inni mootummaa ta'e isinii qala sangaa. Gaafa inni mootummaa ta'e. Ol guddiftee walitti. Ani immoo sargii cimaa isaan isinii qopheessa gaafa biyya. Ayyee ta'at sinu. Maal? Gaafa biyyi dhabu. Kajoora isaa jira moo. Waa'ee biyyi bira hin jirru. Waa'ee siyaasa irra hin jirru. Waadaadha bakka. Sargi isin qopheessa gara nuu fuudhoodha wanti ofii fuudhu. Yooni dhamino. Abii yooni dhamino. Yooni dhamino. Yoo angoo waliin dhiigino. Gadi qabeen fuudha sargii qopheessu bakka. Ayilansaa gadi yoo waggaa 40 beekamu. Nama angoo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirra jirtu ini onjoch Kamalee kan kee booddee walitti deebinaa naaf asliinii wal qabnee jirra waan ta'eef jaarsummaa dubbatam naasumatti. Sini galee kan Kamalee haa taa'u ani immoo kan jedhu dhugaa rabbii dubbachuudhaaf waan dubbatamuu qabu asliin dubbateera. Waan itti dabalu jiru. Waa tokkitti itti dabalaan. Doktorri waa hunda bitanii. Waan barbaadan jedha. Waa tokkitti itti dabala yaada addaa waliin qaba. Asliin waan dubbatamuu qabu buqqisee keessaa dubbateera. Akkasii hayyuu gaarraa kana. Waa tokkosti maqaa waan raafatti. Ani warra Jawaariin jaallannaa jedhee bira baay'ee kaatee summummaa isaa qabaa turre warra ifaan ifatti gadi ba'ee Jawaariin jibbina jedhu. Wayi Dinqifadhaan. Sigalee namni gadi ba'ee Jawaar nu ajjeefamuu qaba. Jawaar nu hidhamuu qaba. Jawaar kana nu godhamuu qaba jedhee jibbaa isaa mul'ifateera. Ifatti mul'ifate. Diina ta'uu isaa beeku. Maal jedhe namichi beektaa? Diina koo nan eeggadha. Wadaaja koo narraa eegaa jedhe jechuun suni ergaa waa'ee Jawaar sana dabarsa. Namicha bal'aatu iyyuu ka dubbii butatee anin eeggadha. Ka funyaan butatee atinarraa eegi jedhee. Kan zaahiraan eeggatan. Namni xalaata isaa in eeggata. Wadaajan nama galaafata jechuudha bari. Sigalee xalaanni xalaata an xalaata keetti asli sin jaalladhu waan jedhe bakka xalaata keetti hin beekta. Garuu wadaaja keetti sirra taa'ee as dee wadaaja keetti jedhutu asiin sitti galchaa jechuudha. Hacaalu waa xalaanni wayii bakkeedhaa dhufee hin galaafanne. Wadaajatu galaafate. Sigalee wadaajan galaafatani. Kanaa jennaani warri nan jaalladha amma maal jaallata warri ergasii hin jibbina jedhaa turanii dhugaa rabbi anna akka xiinxala kootitti gaa warri ergasii hin jibbina jedhaa turanii deebi'anii immoo baga rabbi si baasee yeroo jedhanu dhaggeeffadhu baga rabbi si baasee yeroo jedhanu nama hedduu jalaa dhaqee aaminii jedhaa ture garuu namoonni tokko jedhee dhaqanii maal jedhu ergasii aduu jedhaa turte ergasii aduu jedhaa ture miti hadha immoo aduu sana gaabbeeyyii baga rabbi si baasee jedhee miti ajaru yaada isaati galee kanatti sanatti jechuun mirga qaba namni miidhaa sana jedhe obboleesso inni aduu jedhe ifaan ifatti aduu nuuf aduu jedhe miti bakka hin barbaadu Jawaariin argu utuu argatee najjeessa jechuudha.
bakka kun xalaata beekamaa. Xalaanni inni cimaa isa jawaariin fakkaata keessaan shiira xaxudha. Waan akkasiirraa rabbi nu haa eegu. Xalaata keessaa rabbi nurraa haa eegu. Xalaata dhoffatee wadaaja fakkaatee nama wajjin jiraatu rabbi nurraa haa eegu. Hangara walitti turadhee jira yoo qabaatte itti fufi. Bakka carrisanaan lamaan ninyam nagaa yaa rabbi abuusu biyya keessatti yoo biyya san keessatti nagee lu'e namni dhamuun hin dhaabbata beekta. Kanaan babaalee baboolee nagaa hawwina. nagaa wacaala rabbi nagaa abuusu amma gammachuu kana waan badaan jennu siyaasa keessaa baanee gama sadaqaa nyaanne du'aayii godhaa bula waan taane Sungam duratti. Sandaga dhaggeeffadhu. Poostii jawaari tilmaamaa jalqaba maal jedha? Oromoo jirtuu jedhan jedhan. Nu maal jenna? Laala ajaa'ibaa Muhammad Wali. Sheemii qabsi ijoollee. As geenye jedhana. As geenye jedhee kee barreeffama dheeraa seenaa ture barreeffama. Jedhu. Tilmaamni koo jirtuu wayii waan jedhu. Yeroon hin jiru. Jirtuu. Eenyuun jirtu jedha nu wal jirru. Hin jirru maal? Isuma ka. Muhammad Wali jedha kan jedhante. Angaruu hawwiin koo jirtuu tuni jedhee namni komentiin kennu jedhaan maaliif beektaa? Isuma dhuguma. Jawaar isin gaafa dhukeessa. Jawaar Muhammad akkuma naaf isinii nama miirammasa kumu miti. Nama miirammasa kumu taate akka qaalitti bahe baanee jirra. Maali jedha? Hayyuudha waan ta'eef maaltu ala jira? Maaltu manatti hafe? Amma haalli keessa jiru maali? Tinga of tinga godha akka pirezidaantii waan min jedhe sana. Eegalee osoo nama miirammasa kumu taate amma faca'ee garas ta'ee no. Amma ko ijoollee isa wajjin qabaate warra mobaayilii ofii poolisaanii fudhatee malee warra qabu. Poostii guddaa jira guyyaa shan. Warri qilleensa obaa isa wajjin bahe galma isaa jala bahe. Poostii akkasitti muddaa jiran siigalee. Kana jechuun maal jechuun carraan Jawaarii wajjin malee ganaa bakka hidhamaniiru garuu waan badaa dubbachiisin itti bakka sa'aatiin Yalla bakka nagaatti bulaa yeroo gaarii qabaadhaa shi du'aayin akkatti uffatii jira bakka du'aayi godhaa warra qabdu immoo manatti galaan isinii dhufee waan isin gochuuf hin beeku. Ajjira? Abdusseeni Soomaanoole jedha yeroon mana dhaqu feesaalii lama fudhee dhaqee tokko haadha ilmoo isaatti kenneera akka carraa ta'e inni mana hin jiru haati ilmoo isaa akka carraa ta'e yoo dhiqa daawwataa jiraatte maaliif amaanaa koo sana Abdussee biraan naan geenye jedhee uummata irratti himadha. Nagaatti bulaa waadanuu haasofne boodika afaanii na ba'e Abdusseen ilmoo illee hin qabu haadha ilmoo illee hin qabu akkasitti hubadhaa fireendis hin qabu mucaan durba dumbulloodha. Takkaawaa dingilno bakka. Akka dubara dumbulloo Abdussee takka dubartii jajjabee hin beeku dubartii hojii ciisee hin beeku dubartii afaqqaree hin beeku dhungatee hin beeku gaafa tokkitti kuffisee kufee isa yoo asliin footoo kaasee ala isaanitti maxxansee abbaa jaalalaa kuffisee kufaa minaa hin jedhee maqaa balleesse malee gaafa tokkitti kuffisee kufeera. Sana haaluu hin dandeenyu maaliif? Duubaan itti biyya qabate laa teessaanis ta'e harkaanis ta'e kuffisee kufeera. Akkasii galatoomaa ulfaadhaa isin jaallannaa abbaan kuffisee kufaa keenya irra jira. Doktora kuffisee kufaadha maqaan naa ba'ee jira. Akkasii kuffisee kufaadha jaalalaan rabbii kuffisee sina kuffisee lulaata. Dhiitee kufaa. Dhiitee kufaa. Yalla bakka yeroo gaarii na qabadha.